jechuu barbaada. Garaagarummaa tokkotu natti mul'ata. Maal jettutti akka hooggantoota amma dhaaba keenya nu geggeessaa jiranis ta'ee gartee warra siyaasaa kana keessatti bara dheeraa hirmaachaa turanii irratti fi garaa hawaasaa jettutti garaa hawaasaa akkaataa hawaasni keenya itti yaadu jettutti garaagarummaa takkan arga. Maal amma kaleessa fi dhiyeenya kan hoggaa obbotiimaa dubbisnu ejjennoo siyaasaa isaanii tokko himan godhan. Ani yeroo barbaachisaa ta'etti hawaasni tokko uummanni tokko lolaa taanaa haasawaa qabsoo isaa deemsifachi akkaatuma siyaasaa kan jiru akkanarraa ammallee taanaan ittiin amanaa. Tasumaa nuti wanna haasawaa jiru yookaan karaa dippiloomaasii wanti nuti hojjanne jiraatu malu ejjennoo jiru hin qabu yaada jiru qaban. Akkaataa siyaasatti karaa dhaabatiin ejjennoo jiru kana fakkaata jedhee yaada. Uummanni keenya immoo amma wanni hin argu immoo garaa hawaasatti garan waanuma kanaa iyyuu dhaga'uu hin fedhan. Haa ta'u waan jibbame yookaan waan karaa nagaa jibban haa ta'u dhaga'uu iyyuu hin fedhu uummanni keenya. Isii kana akkaataa nama siyaasaa kana keessa tureettis yookaan qabsoo kana keessa tureettis fuulduraaf akkamitti ilaalu adeemsa kana tokko kan. Lammaffaan karaa dhaabbolii mooraa Oromoo haaromsuu waan kanarratti hangam takka tursa kennaaf dhaabbi. Ammas abdiin isin qabdan uummanni Oromoodhaa kan amma garaagaraa akkaataa adda addaatiin faffacee jiru dhaaboliin Oromoo kun walitti deebitee humna ta'uu ni malti hojii keenya taajettanii dubbattanii hangam takka abdii qabdan uummanni Oromoo kun walitti deebi'ee mooraan Oromoo kun tasgabboottee warreen gartee qabsoo sanatti bara dheeraadhaaf hirmaachaa turan akkaataa hirmaachisuu danda'u hangam takka qabsoon kun gaggeeffamuu dandeessettanii yaadanii ulfaadhaa galatoomaa kanuma gaafatti. Karkaarsa duubaa hin qabnu kan jiru calaqqisaa turan jechuudha. Qaamni amma gartee aboo nama socho'aa jiru kun immootu lakki hidhannoo nu biyya teennaa deeffachuu ni dandeenya kan jedhu gartee hamilee namaa kennaa jira jechuudha. Duuba gaafin kiyya gartee ololleen kama duriisan dachilleen kama duriisan isinoo yeroo ammaa kanatti akkami gartee biyya keenya gartee hidhannoodhaanuu gartee deeffachuu dandeenya kan jedhu kana gartee akkamitti isin kan nu himaa turan hin mijaa'uu hin danda'amu gargaarsa hin qabnu biyya ollaa hin qabnu akka nu jaa turan jechuudha. Isin immoo tuuba hin danda'amaa biyya keenya gartee osoo karaa koomtii hin taane haasawata hidhannoodhaan deeffachuu ni danda'amaa kan jedhu nu himaa jirtan. Akkamitti gartee mee bulaa hin osoo nu baaftanii gartee biyya kanaa galatooma. Gaarii gaafii ciccimoo na gaafattanii haasaa lolaa haasa'uutu ibsamee yaalli keenya kadeellee kana ibsee akkamii isin waan kana akkamitti ilaaltanii ka jedhu waa lama tokko goma lafa jiru yookaan konseptuun akka yaadaatitti waan deeffamni jira kun ammoo waan qabatamaa irraa waan deeffamu jira jechuudha. Waan qabatamaa irraa yoo si deebise namni sitti haasa'uufu dura si sodaachisu sara jira. Namni sitti haasa'uufu dura mirga kee si fudhachuutu sara jira. Namni si tuffatu namni ati ofii tattaafattee gartee mirga kee argachuu danda'u kee mirkaneessineef tokko inni siin haasa'uuf hin jiru jechuudha. Kanaaf jechoota akkanaatiin walxaxuun barbaachisaa miti jechuudha. Hurriin nu baannu tokko kana. Ameerikaa ta'e, Noorwee ta'e, Amaara ta'e, Tigireetti nutti haasa'uudhaaf dura Oromoon uummanni gaara ta'u kun Oromoo ta'uu keenya, uummata jabaa ta'uu keenya, uummata mirgi raabsamuuf osoo hin taane uummata mirga namaa raabsu ta'uu keenya. Siisuudhaa wanni dursumaan dura humna ta'uutu nurra jira jechuudha. Gaafa humna taate abbaa barbaadde wajjin haasofta abbaa barbaadde wajjin haasa'uu didda jechuudha. Waan garii lolaan fixuu dandeetta waan garii haasaan fixuu dandeetta jechuudha. Oromoon achuu hin geenne dhiiroo. Oromoon achuu hin geenne.
gaafa mana hidhaa jiru qabsoo uummanni gurraachi godhe erga sanyii balfattuun olaantummaa adii South Africa jilbiiffattee boodatti haasaatti seenee jechuudha. Maaliif humnaan jilbiiffachiisee jechuudha apartheid declarkii. Xumura isaa qofa haasaatti godhe jechuudha. Maaliif gaagaa marra uummata isaallee oolchuudhaaf uummata kaallee oolchuudhaaf jecha xumura masaa san dura garuu humnatu turse jechuudha. Kanaafuu jechi lollaa soofnaa haasaa lola jechuun duwwaa ammaan kanatti jecha duwwaa. Maaliif wanni duwwaa waan lachuu jiru haasofnillee jiru lolillee jiru. Okay? Diplomaasii humnan dursu humnatu diplomaasii dursa jechuudha. Kanaaf ati namni gartee si kabajuudhaaf si fudhachuudhaaf dura humna garsiistu sirra jiraa jechuudha. Kun akkasitti isin deebisuudhaaf yaala akkasitti hubadha. Dura Oromoo humna ta'utu sarra jira. Abbaa barbaade wajjin haasa'u abbaa barbaade ammoo dhiisuu filachuu danda'utu sarra jira. Malee akkanumaan lafaa kaanee haasaa lollaa haasofnaa waan jedhamu miti jechuudha. Dura humna ta'uu nurra jira, jaarnaa ta'uu nurra jira, nama dantaa ofii tikfatu ta'uu nurra jira jechuudha. Achiin gara kaan nuu ta'amoo nuun ta'uun marii boodaati malee otoo faana takkaa hin fudhatin faana takkatti iyyuu hin fudhatin mirga kennaa tursiifachuu otoo hin danda'in argachuu hin danda'in hurrii akkanaatiin fudhachuu barbaachisu jechuudha. Kan akkasumatti isinii deebisa kun ilmaan